maal gochuuf deema? Yaa inni akkana jedhan keessa waa jirte inni akkana sosochoon waa jirte. Tokko maarat. Kootu gadi. Mana sodaa jirte inni akkana jedhu sodaataa jira biira sodaa keessa. Tokkummaa dhiisi mucaan fooloo kee diidama deebisa yoo inni diidama deebisa. Taa'ee dabal. Walla adaa warra fooloon isaanii miliyeena jiru wajjin achi keessa taa'an yaa rab. Anu warra guddadhe. Abdii muktaa. Yaa madda. Jirtaa. Jiraaw. Sirriin naanaa sirriin. Okay. Ayyee. Ija kiyya moo gurbaan gabaabbatu jira natti? Gurbaa tokko maashii gochuu jira. Maaskii adii taate. Lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maaltu nutti dhufe dhiiroo? Siiso. Maaksii gurraacha eessatti deebise? Adii deebise. Wow. Yaa'oon quraana tokko achi bakka ka'een fudhee qaraa quraana akkanaan irra fu'e. Yoo amma namni irra guddaa mootii qabadhaa jeenituma gaafii isaan waan tanarratti argan booda dhiyeeffatan jechuudha. Okay. Dura kan dhugaatti rikaata akka ta'u takka kiyaar takka mi abdi Takka. gara chaanu jir karka kaya karka qabi gara chaanu waatu jira Kamtu Homaan jiru. ayye Homaan jiru manni. warri koomenti dura lamatti ture jedhan isin jiru jettan malee bifa godhi akka amannu bifa No, ka isa fakkaatu dalagee miin garuu wal qabsiiftee ka walitti maxxante. Wanti sun dhuga maaskii jarratti sirriin dalagin naa hundi. No. Waliin qabsi. Dhaqee jira. Dhiboo saniif irraa baasii jedhaan himee dura osoo hin hojjetin. Dhiboo harkarra jiru san. Ileela shiboo harkarra jiru san. Madda akkasitti illee wanti gochuun feene bara maali mee daldalatti Dhiboo san irratti maajikii dalagatee jechuuf moo? No, waan bareeda. Doktor wanta tiyatan margite sana harka jala jirti waa. Harka jala jirti yaa. Harkoo lafuun lammanuu. No. Dakasi. walii galaa gaawwachina Wayita wala taabu. gaafi qoy namni waan barbaadatu gaafatu qophiidhaa saadamat Anama sajjechini fakku si kenna Saddam. afaja gaafii fedhe namni si gaafatu qophiidhaa saadamat Qophii. gaafadhu madda Ila anama sajjechini tokko si kenna gaafii maleellee. Kenni gaafii irraa qabdaa gaafadhu First of all, maqaa kee jijjiiradhu. Maali yoo jettee
ka cidha wannoo galaafate tokko waan asirra jiruu fi guddoo wannoon argattu popularity taateetiin waan maqaan suni ka cidha nutti mul'isu tokko jiruu fi so popularity argattu maqaa kee dura jijjiiradhu maqaa fanii wahiitti ka ila qajeelatti popularity si godhu maqaa kee achirratti jijjiiradhu. That's good. Garuu wanni ati hojjetaa jirtu it is very funny addunyaan waan akkanaa kanaan nyaatu. Garuu amma reefu osoo ati haasaa jirtu ani harka keetii irratti argee wannoo shiboo irratti siifi shiboo irratti ka jiru san waan akkasii sanillee akka qajeelatti sirratti hin beeksifne wannoo god ila kunoo achi Shiboo kanarra moo? yaa Injiro ma. Shiboo baasuu danda'amu. No. Achirra injiro ma madda. qajeelatti ilaalee adadeeroo. Hayyee ofirraa baasuu Adee muree hayyee kuna godhi No. Kanaafuu iyyuu waan bareedatti jirta is good waan gabaa qabullee wanni kun beeyta. Si Maddaa guddisaa. kiyya homaan agarree anuu laalee dadhabe mucaa dhiisii kuna irra si haa deebu. ummata keenya dhagaa maatii kimmaan kunuyyuu waa ofiisiirii wayii kasiirii jiraachuu danda'a. Bakka namuma akkuma ati argine waa wayii godhee si shawwadu waan ati bakka hin godhama hin jenne godhee si mul'isa mucaan. Kanuma jechuudha waan biraati mucaan amma yaa waan nun argin akka fedhe godhee nun mul'isee jira waan nu yaanne wayii waan. Warri soba jette dhuftee agarsiisu ka komentii dhiiftee hojiin Asli. Asli. Ati waa argitee turte beektaa iji kee irra bu'ee ture walumaan argine adda miti akkam godha beektaa quba lamaan akkasitti ol fuudhee harka saalan manganaa isaa barruu walakkaa si agarsiise kee yoo baay'ee waan biraa hojjetu jedhiin. isuma ammaa sana hojjete quba saalan maniin qalcee quba lamaniin ol fuudhee barruu saalan man si agarsiise utuu waan fuudhina hojjetu. Agarsiisa adamiti. Takkamoo shirkiidheetti. Sorry, taniin dura amma agarsiisee ittiin deebisa rakkoon qabu akka wal faanatti waliin beektaa wal boodaa fi wal dura deemu jirti. Isin garsiisa. Isaanillee taniin booda waan irratti hamtu agartanillee isiniifin itti deebi'aa jechuu yaanis. Ati akkaataa beektuu fi akkaataa dareedutti dalagi. Garuu Isin garuu lafii keessa waan jiruufu eega. Because namni tokko yoo No. Koi. Ilaala. Maal seetan beetanii isin hunduu jechuun isin beekuu qabdan wanni tokko akkaataa itti qammamuu qaba. Wanni tokko jechuun namni kamuu sun taaktika mataa isaatiin hojjeta. Garuu fuuldura kee taa'ee haga hojjetetti waan fuuldura kee taa'ee namni dalagu san laali malee akkaataa ati barbaaddu yoo dalage maa icciitiin isaa bahee jechuudha. Kanaafuu mi'aawu si kolfisiisuu hin danda'u. Atillee karaa keetiin argachuu qabda soyitee ilaaltee innillee karaa itti amanee fi beekun hojjechuu qabu. Oofadhu ati. Karaa Amma keetiin. maal jedha kiyaar dhagaye Oromoo nama borganama makiinaa guddoo xiqqoo tolchiifi jettiin. Ati waan akkasii dhagan akkuma sii Kana jedhee barkinoo iluu koo. Ati na hubachaa waan ofii barbaadde malee waan namni barbaadu tolchuu hin dandeettuu jira. Waan ofii piraaktis gootee fiddee uummata mul'iftu san kan namni siin jedhu hin dhagahin jechuudha. Waan dandeettuu qabu bareeda jechuu barbaadne. Akkan. Yoo icciitummaan isaa beemmaa gara namni beeku yoo ati hojjette bakka fashalee jechuudha wanni sun kolfisiisuu hin Kan danda'u. irrattas na jedhu maqaallee jijjiiratee ka kunoo cidha si dhoogge san agarteeti. Na itti himne irra saniin godhata inni amma saddaan. Naannoo isa silaa naangallee bar cidha jechuu kun barraani. Naangalle dubbiin tuni. Oroosa jechuun warra oroosa godhatu gurbaa tokkotu jira ka jala deemeeti deede kolfaan nama ajjeesu tokko maqaan isaa Saddaame. Hammileen aan deemu tokko dhugaadha beekee jira bakka. So kanaaf Yaa isa fakkaata wanti. waan isa fakkaatuu fi maqaa fanii wayiitti jijjiiran barbaade. Madda laali jaran mucaani hojjatee jira. Tani amanu isla Oromoon jenna waliin amanu. Yoo amma baatanii fakkeenyaaf Dhaggeeffadha amma ilaala. Atili. Ayyeetu. Aisi ke hojjadhu uummata kanatti amanuu didde Oromoon ture amantu ba. Hidhaman kun uummanni qawwee mataa keessa tumanii amansiisan malee uummata qawween amansiisan. Yookaan nama tokkocha keessa nama tokkocha hoolaa godhiiti deebisi. Jetta abbaat kana kafala. Kiyaarin anamma kiyaarin hoolaa dhuunfanii barbaade. Kiyaari. Anillee osoo eeguuti dabar kiyaariin. Ofii oolaa ta'e kee deebi'ee nama ta'uu hin danda'u nu gaafadhaa beeku. Laa maaliif inni No. wannoodha inni maandisa.
Maandis nu. Inni maandisa keerii boolaa godhee. Amma laala mucaa hojjedhu mee laa hojjedhu laala. Amma oduun isaa laala ija. Eegasii kun bade kun tola hin jedhina. Kino. Warri giiftii qabdanillee gannaa fi foolollee godha. Laala warri qiris hin jedhe amma laala. Yaa ilaahi maal fiduu. Callellee furaa baase kun tamaddaa reebye. Miila jala jala gadhiin eessatti miilli mul'ata boo? Harkaan lafan tuqu yoo inni lafa tuqe dubbadhu ka. Waliin si hamma. Mubaarakiin uumuu hin danda'u. Mubaarak hin danda'u keerii garuu ni uuma. Nama hundaa caalaa abdii salphataa fi hin dalageedha. Gurbatti sagaa tura Facebook irra suuraa komentaan si kenne maal abbaa kee dubbachuu didde. Husha. Inseenni Facebook wallahi hin argine. Asumarra jira gamma. Okay. Eta abbaatu kun. Mubarak Musamma, thank you habibi. Si arrabsu jira thank you eta kondomi sin jira jira bar. Isa Mubarak yoo walitti hin bu'u. Warri bade. Mask la ilaha. Yes. Warri namni namoo warri waa argitan dubbadha amma waa argitan. Mee amma dubbadha. Amma hoo. Eeshi waan argitan nuyi waame. Mee maddaa fi tokkummaa nama hima. Koota. Tokkummaa maddaa nama yaada kennaa. Kuna layyuu amma sammuu koo iyyuu jijjiiraa irraa sodaa keessa seenudha. Akkasitti amanaa kunoo. Amma jira waan Yaada jijjiirtee tokkummaa eessa miyuutii qabate jijjiirtee yaada kee amma. Himi. Warri giiftii qabdan giiftii kennaa fi warri fooloo qoraa buyyaa. Maddaan akkam jallise qoy laalaan turre akka jennu. Thank you wallah galatoon wallah. Thank you so much. Nu shawwadeera sirriitti buuma fedhee na shawwadu shawwadamneerre. Itti fuuf. Sani kaa taalantii nu barsanii bar. Taalentiin akkana bar. Enna waa shawwadu jechuudha bar. Oromoo waan akkana qoruu dandeettu amma yeroo jalqabaatiif argaan sobuun haraama. Okay. Amma Oromoon maal godha beeksisu amma quraanatti karaa Okay, isa this is deebi'ee called ishee magic qottatti jedhama waamee. kun amma. Maajikii jedhama kun amma. Maajikii akkam. Allafanni jiru Doktor mana keetii baanaan lafanni jiru lamuun dhagotti galiin isaa rakkoo biraa fiduudhe. Maajikidha. Okay. Can you make two different mali kareefu mul'ifte san laayitarii dubbiin bakka laayitarii sani Hayyee. kaanis arge jedhu bakka laayitarii sani Laayitarii gosa lama godhuu dandeetta. gosa lama godhuu dandeetta laayitarii ka waliin fakkaanne Gosa adda addaa. yaa yoo san goote yaa are good magic sin jechuudha nama taalentii ajaa'ibaa qabu. Qabsiisaa kan leenca tokko namni darbuuf jiraachuu qabaata waan sayyoo inni godhe. Okay, abshir. amma gana amma macarrashaa bishaan bararii jettanii dhaqaalaatti Saadam koy. Namni tokko giiftii addaa namni darbuuf jiraachuu qabaata. Akka tarra baasanii fuuliin bitatan beektaati. Giiftii osii kennan. Ani biyya Somaaleetiin jira wallahi. Waa takkaa keessan baafne. Hin beeku jechuudha. darbaniif min chiggir allu. Yoon keessaa baaseef wallahi amma gise namni naa kanne irra guddaa wallahi gisuma namni bakka geemii taphatu fa'a. Doktorri gise asliin faan taphatu fa'a wallahi kanumatti jira. Irra guddaa ga'ani wallahi nama waa takka bira qotu gise namni naa kanne niin kannaa fi gise geemii irra jira fa'aadha. Bakka wallahi takkaa keessaa baafne. Hammaallateetuma jiraata jechuudha. Sadaqaan baranne wanni kun. Wanno hin kennin tumteeti huu biyya rakkoo keessa jirti. Miskiin. Oromoon nama akkana kana fa'aa Wanno gargaara. keessaa baafata mobaayilii ta ittiin gisee arkoo nyaatan maallaqni lakkoofsanii tattaraami kun sirki wanno teele tikki. Thank you so much wallahi. Thank you, Nina. Nina, thank you so much. Ulfaat. Akkasi Nina. Thank you so much. Eshi amma jechuun. Yoo danda'ame gara fuula duraatti giiftii tiiktookii namaa keessaa faa'oo baase gaarii ture.
Nama yoo inni harka riguutti kennutu jiraa jetti takka moosii dhamaatu tara jedhamaas. Ajaa'iba amma mucaan osoo leenca argate mucaan maajikiin fudhatetti Oromoo miskiina rabbi. Yeroo dhiifama ani yaada kiyyallee biraa ka'e. Laali takkatti maa gaatadha. Taalantiidha bar maajikiin. It is okay. Okay, tai. Waan biraa dalageessa. Laayitarii gise biraa dalayda. Guyyaa biraa dalayda jedh saadam amma mee waan biraa takka nu barsiisem. Ani takkittiin siin jedhu sanumaa jabaadhoo rabbi isaa qarqaaru. Dhiifama garuu to be hard on you. Mana keessa namni biraan jira kan meeshaan dho'iseetitti kennu Saadam. Maa Dooftor bara akkamitti kennannoo fuuldura kaameeraa jira miti maa? Siifini mamma. Arguutti jirra. Wal dhageenyaami. Dhageenyaami. Dhageeffadhu. Ani xiqqashoo shabakan na qaqqabu jiraansa. Xiqqoo si qaqqabaara. Laal ani karaa rabbiitirraa isin meeyne fakkeenyaaf ani jiraami chaalenjii sammuu ofii diyaa keessaa hin baafadhe malee waan rabbi nama dhorkuutu mettisi ni jiraami laal hadiisa rasuulaatillee baradheetiin jira alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin keenya akkam jee yaa ayyuhalladhiina aamanuu aaxii'u llaha wa aaxii'u rasuula walaa tubtiluu a'maalakum dalagaa ta'isan jee yaa ayyuhalladhiina aamanuu warra rabbitti amantan aaxii'u llaha qaalii rabbi godha wa aaxii'u rasuula qaalii ergamaa rabbi godha walaa tubtiluu hin balleessinaa dalagaa ta'isan jee no ani fakkeenyaaf chaalenjii sammuu ofii anaaf fidate malee fadhu kan na jala taa'ee nu wajjiniin konfolu taphatu wajjin taphanna kun rakkoon qabu gaa ani waan nama arrabsuu sanii fi nama gaddeebisuuf miti qesho maarreessan bakka ati walaba irraa bakka waan akkasii reesin jiru beekan no warri koomentii hamilee nama tuquuf arraba malee waan biraan beekoti waan biraan nu garsiisa ka amane haa amanu ka itti bashannanu yaa amma dandeesse nu shawwadi garuma fuula duraatti hanga dandeesse nu shawwadi kabira waan dalagisiin jedhu dhiisiti ati waan lafaa kaatee hojjattu qofa hojjadhu ayaa saddaaf. koomentii seedaan mareef lafaa dhufu kanaa miti anaa dooktora waggaa 27 bara ta'eef kanaa hima arrabsa warri koomentii hin dhagahi Akkana. kaayyoo keetitti fufe Akkana. Ganaa viidiyoo illee mul'atan. Chiikin faammee jaalalaan sirraa qabamtee birrii si ergitee kaatee maajikii narraa fuudhattee ganaa si himachuu yaad. Of qopheessuu qabda kana hundaa'u. Akka abbaa akka mubaara kana fa'aa osoo nu oomishuu dandeettee bareeda tira. Kenoo laala. Annutti deebisi achi garagalchee asidhaa ta'e. Ammallee nu shawwade jechuudha iddeer tokkummaa. Tokkummaaf maddaan salphate ba'ee tokkummaan akka darba deebi'u egaa. Cinaatiin darbatiin gaarka maanaa. Nu garaa hojii deemtira michi. Akkuma tokkummaa sanitti qaanoftee baata malee akkuma maddaa sanitti tokkummaatillee. Harka kan namaa darbata yaa. Ani kakkatte kun tokkummaa tolchuun dhabu mucaan kana. Waan socho'u Maaltu dhufe jedhama. Rimootii wajjin. Earphone. Ilaash. Huccuu akkana godhetin. Galaafatamneerra wallaahi. Ajaa'iba kun ilaa. Eeshi okay. Tokkummaa anamma gaafii sii qaba. Waan la gaafatta yaaddoo keessa seeniyoo.
Eshi akka madda sanitti waan hin dheessiniif si gale amma maddaan akkana jedhee as godhee asitti godhee dubbiin ta'uu danda'an hin baafatiin taree sodaate si gale amma fakkeenya waan kana namatu itti kenne haa jennu okay maarramii huccuu lafaa fuudha sana eessa godhe Kana war huccuun akkamitti afaan kaadeen akka gadda bartee booyaa maal yaa deebisee jira kaagatti Deebisee jira harkatti maal argitu? Hunda laalaa jirra. Waan jiru Xixiqqoo ma amanu diddan koo.